Tole bagana gaannuftanii har'a waan gabaabaa isinii ibsuudhaaf waan uummanni biyya kanaas uummanni hundi beekuu qabu addunyaanis beekuu qabu biyya kana keessatti waan deemaa jiru gurraandhala 29 bara 2020 gaafa sanbata duraa dabre bakka jireenya hogganoota adda bilisummaa Oromootti maaltu mudate kan jedhu miidiyaa irratti dhagaa turtanii Sisana gabaabsinee isinii ibsuudhaaf inni sun maal mul'isa biyya kana keessatti maaltu deemaa jira maal nutti agarsiisa ta'iinsi gaafa sanaa kan jedhu isinii ibsuudhaaf isin yaamne gaafa gurraandhala 29 sanbata duraa dabre jechaadha bakka hogganoonni adda bilisummaa Oromoo jiraatanitti weerara guddaatu mootummaa kana qaama mootummaa kanaatiin geggeeffame bakka sanaa hogganoota qaama hogganoota adda bilisummaa Oromoo nama 5 fi miseensota warra ta'an nama 4 ture hojjettoota mana 2 ture waliigala nama 11 ture warra hojii adda bilisummaa Oromoo sochii adda bilisummaa Oromoo biyya kana keessatti karaa nagaatiin geggeessu irratti hojjetan turre jecha hundi keenyaayyuu biyya kana keessatti nagee jijjiiramni siyaasaa dhufeera jedhamee mootummaa wajjin adda bilisummaa Oromoo waliigalee karaa nagaatiin akeeka siyaasaa keenya tarkaanfachiisaa bakka jirrutti manni jireenya hoogganaa adda bilisummaa Oromoo haala hedduu rifaasisaa fi haala barbaachifneen weerarri humna waraanaa hidhateen irratti geggeeffame humni achi dhufe kun uffannaa poolisii Finfinnee Addis Ababa poolis jedhamu haa uffatan malee boodarra akka hubannetti federaal poolisii keessaa Oromiyaa poolisii keessaa akka keessa jira dubanneerra akkaataan wanni mudate sun humni poolisii biyya tokkoo sakatta'aadhaaf isaa ta'uu waan fedheef nama tokko to'annoo jala oolchuuf isaa ta'u akka poolisiin itti deemu osoo hin taane akka humna waraanaa guddaa hidhatee dahannoo waraanaa cimaa tokko cabsuudhaaf deemuutitti dhufame jechaadha gaafa sana ganama sa'aatii 12 akka biyya kanaa dura dhufamee hulaan akka malee nutti rukutame hulaa irraa banne yeroo irraa bannetti weerarumatu geggeeffame jechuu danda'ama jechaadha yeroo dhufan kana eessarraa dhuftan ajaja mana murtii qabdumoon qabdan jedhanii gaafachuudhaaf haalli itti danda'amu hin jiru rasaasa dhukaasanii lafa nagaatti qawwee mataatti nu qabanii sansalata sibiilaatiin hunda keenya walitti hidhanii lafarra garaadhaan nu ciibsanii haala hin barbaachifne haala fokkotaatu ture jechaadha walumaa gala tartiiba seeraa kana eeggate qaamni mootummaa tokko akkaataatti soso'u magaalaa guddittii biyya tokko keessatti dhaaba siyaasaa karaa nagaatiin deemu irratti haala hin gaha jedhameen eegamne tokkotu gaafa sana mudate akka kanatti jechaadha kun hundi yeroo ta'u nuti akkuma isiniin jedhe balleessaa tokkollee hin qabnu hojii keenya karaa nagaa hojjechuudhaan ala ummata keenya ijaaruudhaan ala ummata keenya filannoodhaaf qopheessuudhaan ala wanni nuti balleessine tokkollee yakki nuti ofitti beeknu tokkollee hin jiru mana sana dhufaniitis waan hundumaa sakatta'anii wanni isaan argate wanni seeraan alaa tokkollee akka hin turin isinii mirkaneessuu barbaannaa jechaadha sana booda erga akka kanatti dhufanii nu daddarbanii sansalataa walitti nu hidhanii dirreerra nu ciciibsanii walitti nu qabanii mana keenya hunda sakatta'anii booda uffata keenyarraa kan hafe waan hundumaa waan nuti qabnu kompiitaroota moobaayil foonii keenya kaameeraa dookumentii nuti qabnu stooreejii waan itti daataa qabatan maallaqa mana sana keessa ture waan argatan hundumaa uffata keenyarraa kan hafe fudhataniitu deeman jechaadha fudhatanii kana booda bakka lamatti nu baasanii miseensota hoogganaa nama 3 gara tokkotti gorsitoota olaanoo dhaaba keenyaa nama 2 miseensota 4 jiran gara biraatti bakka lamatti nu baasanii gorsitoota olaanoo 2 fi miseensota 4 soostanya poolis xaabiyaa bakka jedhamu naannoo maakalaawwitti geessanii miseensota hoogganaa nama 3 ana Mikaa'el Booran Abdii Raggaasaatiif Jaalkennasaa Ayyaanaa immoo Oromiyaa Poolis Koomishiniitti nu fudhatanii deeman jechaadha.
nu fudhatanii deemanii achii booda galgala akka kanaan erga oollee booda himannaa tokko malee kana balleessitan osoo hin jenne meeshaa nurraa guuran hunda hambisanii Jaal Abdii Raggaasaas hambisanii nu hunda galaanuun jedhan. Akkasittiin meeshaan keenya nurraa hafee Jaal Abdii Raggaasaa hafee galgala sana warri hafne galle jechaadha. Meeshaa keessan kana dookumentii keessan kana immoo gaafa kibxataa dhuftanii fudhattu jedhamee gaafa kibxataa kaleessa yeroodhaan nu garuu meeshaan sunis nuuf hin kennamne akka kanatti jirra. Jaal Abdii Raggaasaa amma eessa akka jiru hin beeknu maaliif akka isa kophaatti hambisanis hin beeknu badii inni qabus hin jiru itti beekna nuti badii tokko illee hin qabu. Akeekni Jaal Abdii Raggaasaa qabamuuf yoo akeekuma amma dura gochaa turan waajjira keenya yeroo nuti banannu rasaasa nurratti dhukaasaniiru akka nuti waajjira hin bananne jaallatama ayyaana Shawaa Bahaa Boosatitti waajjira baduu dhaqee rasaasa irratti dhukaasaniiru. Akeekkachiisa tokko malee humni hidhate itti dhaqee miseensota keenya waajjira banaa jiru irratti ummata achi ba'ee gammachuu isaa ibsataa jiru irratti otoo kana gootan hin jedhin otoo dhiisaa hin jedhin otoo isin maal hin jedhin dhukaasatti bananii ajjechaadhaaf yaalanii rabbitu baasee namni miseensoti keenya deeggartoonni keenya kan du'anis kan lubbuu kan madaa'anis jiru quba qabdu dhageessanii tudheen yaada. Akka nuti hin sochoone akka hogganooti keenya hin sochoone nagaadhaan deemuu hin dandeessan magaalaa kana seenuu hin dandeessan jedhamee hogganni keenya magaalota hedduurraa akka of duuba deebi'u ta'eera. Walgahii godhachuu hin dandeessan asii achi socho'uu hin dandeessan jedhamee bakka hedduurraa hogganni keenya hojiidhaaf socho'u akka deebi'amu akka karaarraa deebi'u taasifameera. Waajjirri keenya bakka hedduutti hojjettoonni achi keessa jiran hidhamaniiru. Amma dura miidiyaa irratti kan ibsamaa ture quba qabdu. Miseensoti keenya deeggartooti keenya ari'atamaa jiru. Kun ammoo jala bultii filannootti ta'aa jira. Shakkiin nuti qabnu wanni kun hundi ta'aa jiruuf filannoon haqaa ta'ee uummanni bakka bu'oota isaa nagaadhaan filatee aangoon nagaadhaan bakka bu'oota uummataatti mootummaan uummataatti akka hin dabarreef waan murni aangoorra jiru kun shira dalagaa jiru jennee hubannaa. Jaal Abdiinis sababaan inni amma qabamuuf sababuma kanaaf yoo ta'e malee badiitti beeknu hin qabnu. Nurraa waan adda jiru hin qabu. Nu waliin jiraatan waliin hojjeta. Jaal Abdii Raggaasaa sababaan inni itti nu booda hafee amma bakka inni jiru wallaallee jirruuf sababa biraan qabu jennee amanna jechaadha. Egaa gocha kanarraa kan nuti arginu biyya kana keessatti jijjiiramni siyaasaa dhufeera jedhame dirree siyaasaa bal'isneerra jedhame dhaabotni hundi akeeka isaanii karaa nagaa tarkaanfachiisuu danda'u jedhame erga waadaan seenamee sochii eegalle booda amma wanti ta'aa jiru haala duraanuu ta'ee hin beekneen murni aangoorra jiru waan qawween harkasaa jiruuf waan waraanni biyyaa harkasaa jiruuf waan qabeenyi biyya kanaa harkasaa jiruuf waan poolisaaf tikni biyya kanaa harkasaa jiruuf kana hundumaa meeshaa godhate warra ilaalcha siyaasaa adda isarraa adda gara biraa ta'e qaban akka fedhetti gochuun danda'a waan jedhuuf gochuus waan danda'uuf itti roorrisuu waan danda'uuf akka isaan hin sochoone akka isaan akeeka isaanii karaa nagaa hin tarkaanfachiifne akka isaan deeggartoota isaanii ijaaranii filannoof hin qopheessine akka isaan filannootti karaa nagaatiin dorgomanii biyya kana bulchuu keessatti qoodan fudhanneef qawweedhaan doorsisee ofiisaa aangoorra turuudhaaf kan socho'aa jiru ta'uu isaa nu agarsiisa. Wanni gaafa sana ta'e wanni gurraan dhale 29 nurratti ta'e sun kan inni agarsiisu dhugaa kana qofa jechaadha. Egaa yoo akkas ta'e yoo murni aangoorra jiru waan qabeenya biyyaa dhuunfateef waan waraana biyyaa dhuunfate akka meeshaa isaatti itti dhimma ba'uuf waan humna tikaa seekuritii biyya kana dhuunfate akka meeshaa isaatti itti dhimma ba'uuf yoo akkana kan godhu ta'e haala kamiin dhaabonni siyaasaa bilisummaadhaan socho'anii filannoon nagaadhaan filannoon dhugaa haqa qabeessi biyya kana keessa geggeeffame haala kamiin uummanni bakka bu'oota isaa filate haala kamiin mootummaan uummataa biyya kana keessatti ijaaramee
nageenyi dhufa nuuf yaaddoo guddaa ta'eera jecha irra deddeebinee himneerra yeroo dabrees asuma bakka kanatti yaaddoo keenya ibsanneerra amma sisumatu jabaatee itti fufee deemaa jira wanni wayyaawaa jiru hin jiru yoo akka kanatti murni aangoorra jiru murni aangoo qabatee jiru waan biyyi kun qabdu hundumaa humna biyyi kun qabdu hundumaa dhimma isaatiif dhimma aangoo isaatiif itti dhimma ba'ee paartii siyaasaa warra kaan irratti ilaalcha siyaasaa isarraa adda ta'e irratti dhiibbaa godhee hacuucee roorrisa ta'e akkamitti lammiin biyya kanaa aangootti poolitikaatti hirmaachuu naafu nageenyumti lammii biyya kanaa akkamittiin wabii qabaata yoo ati murtii mana seeraa tokko malee humni mootummaa humni hidhate dhufee akka barbaadetti mana kee cabsee seenee rasaasa sirra dhukaasee sitti roorrisee qabeenya kee hunda fuudhee yoo fedhe fudhatee deema yoo fedhe ni sakatta'a yoo ta'e akkamitti akkitti biyya kana keessatti dimokiraasiin gad dhaabbatu akkamitti akkitti nageenyi dhufu kuni nuuf yaaddoo guddaadha kuni nuuf gaaffii guddaadha kanaaf yoo wanni kun dhaabbatin yoo akkamma mootummaan godhaa jiru kana adeemsi mootummaan amma itti jiru kun biyya kana keessatti ibidda dhaamuu hin dandeenye qabsiisuudha jennee amanna ibidda dhaamsuu hin dandeenye qabsiisaa jira waan takka biyya kana keessatti ta'een bennitu ta'uuf deema yoo mootummaan kun atattamaan sirrachuu baate yoo qaamonni hundi gaafatama isaanii bahachuu baatan yoo ummanni dafee mirga isaa falmachuu baate wanni kun dhaabbachuu qaba yoo jechuu baanne hundi keenya ummanni akka ummataatti paartiileen siyaasaas akka paartiilee siyaasaatti wanni kun dhaabbachuu qaba yoo jennu ta'e yoo murna aangoorra jiru kana waan fedhe yeroo akkasitti godhu itti dhiifna yoo ta'e biyya kana keessatti ibiddi dhaamuu hin dandeenye qabachuuf deema wanti takka biyya kana keessatti ta'een benne ta'uu danda'a jennee yaaddoo qabna sodaa qabna kanaaf mootummaa waan kanarraa hatattamaan dhaabbachuu qabaa jenna hatattamaan dhaabbachuu qabaa filannoo kanaaf haala mijeessuu qabaa filannoon haqaa akka biyya kana keessatti deemu dhaabonni siyaasaa humnoonni siyaasaa hundi karaa nagaa bilisa ta'anii socho'anii akeeka isaanii tarkaanfachiisaa ummata isaanii deeggartoota isaanii miseensota isaanii filannoodhaaf akka qopheessan filannoon nagaa filannoon dhugaa deeme ummatoonni bakka bu'oota isaanii bilisa ta'anii akka filataniif yoo haala mijeessu ta'e mootummaan kun yoo akka kanatti humnaan deemee ofii isaa qofa aangoorra turuudhaaf akeeka siyaasaa akka isaa qofa itti fufsiisuudhaaf umrii aangoo isaa qofa dheereffachuudhaaf akka kanatti ka deemu yoo ta'e wanti barbaadame sun wanti wareegi guddaan itti bahe sun wanti bara dheeraadhaaf ummatoonni biyya kanarratti wareegamaa turan sun cilee bishaan buute tahee biyyi kun rakkina amma duraayyuu akkuma nama jedhe argitee hin beenne arguuf deemti kanaaf yaaddoo guddaa qabna kanaaf mootummaan akka waan kanarraa dhaabbatu warra akeeka siyaasaa isaanii qofa irratti hundaa'uudhaan hidhe doorsisaa jiru hojii dhorkaa jiru sochii dhorkaa jiru kanarraa dhiibbaa siyaasaa kana irraa kaasuu qaba karaatti deebi'uu qaba nageenya akka dhufu yoo barbaadame biyya kana keessatti dimokiraasiin akka gad dhaabbatu yoo barbaadame mootummaan ummataa akka jiraatu yoo barbaadame adeemsi mootummaan ammatti deemu kun atattamaan dhaabbachuu qaba kanarratti ummannis gaafatama isaa bahachuu qaba mirga isaa falmachuu qaba callisuun qabu roorrifamaa jiraachuun dhaabbachuu qaba jenna nuti ummanni roorrifamaa jiraachuudhaaf qophaa'e hin jiru mootummaan aangoorra jiru kana beekuu qaba akka kanatti ummata roorrisaa itti fufuun hin danda'amu ummanni roorroo bifa kanaa jala jiraachuudhaaf qophii qabu hin jiru biyya balleessuuf deemtanii dhaabbadhaa waliin hojjennee nageenya finnaa waliin hojjennee mootummaa ummataa ijaarraa waliin hojjennee dimokiraasii biyya kanatti finnaa karaa kanarraa karaa badii kanarraa deebi'aa jennee ammas irra deebinee yaamicha goona yaaddoo keenyas addunyaattis ibsannaa ummatoota biyya kanaa hundattis ibsanna kanuma ibsachuudhaafi isin qophii waan kana qopheessinee jaalkennasaa ayyaana waan itti dabalee yoo qabaate itti dabalee
jaalle gamteessaa boruu gorsaa olaanaa adda bilisummaa Oromootiinis achi turen waliini innis waan itti dhagaame waan arge nuuf hima. Achi booda warra afaan Oromoo hin dhageenye yoo jiraatan jaalle Shuggut Galataa gorsaa olaanaa adda bilisummaa Oromootiinis afaan Amaaraatiin immoo gabaabsee cuunfee yaada nama isinii ibse kana isinii ibsa. Tolegaani si duraan dursee bagana kan dhuftanii rakkoo hamtuu rakkoo ulfaattuu nurra ga'ee nurraa dhageessanii uummata keenyaaf akkasumas addunyaadhaan ga'uu keessaniif galatoomaa isiniin jedha. Jaalle Mikaa'el Booranii taatee gaafa sanaatii kaasee taargetiin saamuu maal ka jedhu akka gaariitti ibsuu yaaleera. Garuu wama sana gajjajjabeessuudhaa fi taatee gaafa sanarraa wama tokko irra buusa. Taateen gaafa sanaa gaafa 29 baatii lammaffaa sabbat duraa darbe ta'e suni taatee yaalii ajjeechaa godhamedha jechuudha. Taatee tasuma jedhamee dhufame tuun taane yookaan akeeka biraatiif dhufame tuun taane yaalii ajjeechaa numa ajjeechuudhaaf dhufamedha jechuudha. Kuni mallattootu jira. Gaafa sana akkuma inni irraa ibsu yaalee ganama bariidha namuun ciisa utuduu ciifnu dhufanii halkanuma jechuudha gara bariitti sa'aatii 12 hin yookaan sa'aatii 6 akka biyya kanaatti hin guunne dhufanii balbala akka malee tumani akka cabsanii seenanitti jechuudha akka cabsame seenamuuf jedhamutti tumame booda gaan kakaanee wal kakaafnee maal wanta akkasii jennee gabbaanee Durayyuu Dr. Shuggut Galataa kanatu jaalle abdiijiin gaditti ba'ee booda na tuttaanii dhaqee annee furaa ijoolleedhaa barbaannee waggaa bannuu akka itti seenamee nyaachifatamee warra peestara qabu peestara sana nyaachifatanii yoo xiqqaate nama 25 ol kan ta'anii al tokko balbala sana dhiibanii jiseen irratti namanii jechuudha. Egaa kun waan salphaan turre akka isaan nu godhanii achitti nu jijjiisanii achi galagalii fuula kee gidaaratti qabii. Asin kaateenaa fidiitti kaa'ee asin duratti dhukaasu asin manatti dhukaasu mana jaalle abdiin keessa ciisu tole jedhanii yaalii ajjeechaa irratti gochuudhaaf irratti dhukaasanii kunoo viidiyoo suuraan isaanii jira kan waraabamee jiru jechuudha. Daawwitiin mana isaatii cabee siree isaarratti daawwitiin cabee lafatti nam'ee nama hunduu dhaqee argeera. Kanaaf akka godhame suni akka isaan keessattuu jaarolii gorsitoota keenya olaanoo nurra jiran kana agartee sammuu isaanii tuquudhaaf akka isaan deebanii lammata hojii dhaabaa kanaa keessatti qooda tokko laan gochuudhaaf fi wanti hojjetame waan salphaan turre haa ta'u immoo wanti mana keenya keessaa argamee limmoo tokko illee kan jirre warri isaanii observer yookaan immoo taajjaabii jedhanii waliin ollaadhaa waan fidees arganiiru isaanis hubataniiru waan tokko mana keenya keessaan argamne garuu gochaan irratti godhame sun gocha haalaan ulfaata ka ilma namaa irratti raawwatamne ta'uu irra deebiisinii mirkaneessuu barbaada. Limmeen tokko immoo mana keenya keessaa hin argamne jechuudha. Kan biraan rakkoon amma mul'ate kun itti fufuma rakkoo duraaniiti. Adda bilisummaa Oromoo akkuma hundi keessan beektanii karaa nagaatiin biyya kana keessatti hojjechuudhaaf eega galee sochii adda addaa godhaa ture. Sochii inni godhaa ture sun hin socho'aa ni harkifama. Ni socho'aa ni hidhama. Miseensota isaa ni hidhamu. Akkuma dhumneen hoogganoota adda bilisummaa Oromoo hidhamaniiru. Miseensoti keenya qondaaloti keenya hidhamaa turan. Waajjirri keenya nu silaa banannee waa keessatti hojjenna jenne hundiyyuu cufamaa ture. Dhiibbaan adda addaa nurratti godhamaa ture. Akkasuma ta'ee immoo eega boordiin filannoo biyyoolessaa waraqaa sochii nuti biyya kana keessa deemnee leegaal taanee ittiin hojjennu nuu kennanii asitti waa hojjechuudhaaf tattaafate adda bilisummaa Oromoo xinnoo bal'ifatee kan duraarra. Oromiyaa keessatti lafa silaa garii isaa komaandii poostiitti dhuunfatee jira. Naannoo komaandii poostiin ni jira keessatti immoo waa hojjechuudhaaf tattaafanne jechuudha. Uummata keenya dubbisuudhaaf. Biyya marganneerra waan ta'eef kan duraarra xinnoo ofirraa buune deemnee uummata keenya dubbisuudhaaf
waa tattaafanne jechuudha. Waajjiroota keenya barannee achi keessatti namni keenya akka dubbifamu akeeka keenya akka itti maadeemnu filannootti deemaa jirra waan ta'eef kana kanatti turre jechuudha. Yeroo kana keessatti turru yeroo isin waajjira tokko bannu asiin jalaa cufu. Yeroo isin waajjira tokko bannu achitti koree adda bilisummaa Oromoo waajjira sana keessatti akka hojjetanii fi ramadee nu jalaa fuudhee nu jalaa hiiku. Kuni itti fufiinsaan yeroo dheeraadhaaf kan achi adeemaa dhufeedha jechuudha. Jabaataadhuma dhufe. Yeroo darbe akkuma yaadattanii miidiyaa irratti ibsamaa ture jila Jaalabdii Raggaasaatti durfamu gara Baakkootti deemee achitti dhukaasa adda addaa godhanii yoo taarget illee itti godhuu baatanii wal ga'iin sun akka hin taaneef waajjira adda bilisummaa Oromoo akka achitti hin banamnee fi dhiibbaan adda addaa akka godhamaa ture dhukaasaan jeequudhaan uummata achirraa qaariyaa turanii waanuma dhageessanidha. Sana asittis akkuma daratti dhageessanii waajjira adda bilisummaa Oromoo akkuma jaallam kaalammarraa ibsee naannoo Boosatti ani iyyuu jila sana fuudhee kan hin deeme kaasillee hojjettooti onneen adda jiran kun nu waliin turanii nagaadhaan nannee uummata nagaa waa tokko harkaa hin qabne waajjiruma isaa duwwaa banachuudhaaf dhaabbatu bira hoggaa nuti geenyu taargeet nu godhanii kallattiidhaan viidiyoon isaa gaa faca'eeraa gartaniitu ta'a taargeet nu godhanii waan sana keessa waaqatu nu baasee nu ajjeesuudhaaf yaalii ejjechaan irratti raawwatanii turan keessattuu ana irratti raawwatanii turanii jechuudha. Kun egaa kun hundiyyuu akkuma yeroo darbe jedhame ibsa addanatti kennameera namooti keenya miseensoti keenya akka hidhamaa jiranii qondaaloti keenya akka hidhamaa jiranii hoogganoota adda bilisummaa Oromoo fakkeenyaaf warra akka Kaayyoo Fufaa warra akka Hundee Daraaraa miseensota gumii sabaa adda bilisummaa Oromoo amma mana hidhaa keessa jiranii warra kana hundayyuu bakka dhimmi ilaalutti boordii filannoo dabalatee bakka dhimmi ilaalutti waan kana gabaafataa surreerra jechuudha. Ofirraa himataa surreerra. Garuu karaa kanaatiinis deebi'ee fi wanti kana jedhamee waan tokko irra ga'ame hin jiru. Kanaaf egaa inni kuni bifa jabeeffataa dhufe. Yaaliin ajjechaa gaafa Boosatti nurratti godhame sun jabaachaa eegasiis hoogana keessaas na miidhama qondaala keessaas na miidhama waajjira adda bilisummaa Oromoo fakkeenyaaf kan Jaljuu kan Meedaa kan Beddellees eegasiis nurratti cufame jechuudha. Inni kun egaa amma haala ulfaataa achi adeemaa dhufete egaa qondaalotaa fi hoogganoota adda bilisummaa Oromoo olaanoo fi akkasumas immoo gorsitoota adda bilisummaa olaanoo irratti egaa tarkaanfiin kun raawwatame. Inni kun egaa fuulduratti maal nu agarsiisa yoo jenne fuulduratti taargetiin jiru adda bilisummaa Oromoo shiroota adda addaa irratti godhanii akka inni filmaata biyyoolessaa 2020 deemuutti yeroo gaarraa qooda fudhanii godhanii laamshisee lafa kaa'uudha jechuudha taargetiinsa. Kanaaf sababa adda addaa hojjetamaa jira jechuudha. Amma Jaalabdii Raggaasaas qoon nama jedhee nu sadan waliin baasanii warra gorsitoota kanaa fi ijoollee shufeerotaa fi warra waardiyyoota eegu addatti baasanii nu sadan eega addatti baasanii anaa fi sammuu isa biraan nu fuudhanii immoo bakka biraatti nu geessanii isa nu bira hambisanii jechuudha. Walumaan jiraannaa walumaa waajjira kana keessa hojjennaa namni sinuma beekaa hundinuma beekaa yoo ittuma maxxansuudhaaf ittuma hidhuudhaaf yookaan itti dhani sababuma gochuudhaaf sababa adda bilisummaa Oromootti firmaata kana keessaa baasuudhaaf godhamu hin ta'in Jaalabdii Raggaasaa sababi biraan inni godhe tokkollee hin jiru jenneeti amannaa hin jiru waliin jirra waan ta'e. Kanaaf egaa filmaatuma dhufu kanaa danqaraa adda addaa uumne adda bilisummaa Oromoo kan inni gabbee nama isaa hin dubbifne waajjira isaa baname jalaa cufu silaa kan fuulduratti itti aanee silaa hin bananne jennee yaadnu sun hundiyyuu akka dhaabbatuu fi sochiin adda bilisummaa Oromoo koolaapsi ta'ee hooggana isaas sodaachisuudhaan isa kaan hidhuudhaan miseensota qondaala isaa isa kaan sodaachisuudhaan isa kaan hidhuudhaan shiroota garaagaraas immoo nurratti tolchuudhaan nurratti bixxuluudhaan maqaa balleessii yakka namni hin hojjenne nurratti bixxuluudhaan akka nuti filmaata sana keessaa ala taanu gochuudhaaf hojjetamaa jira. Kun immoo furmaatan ta'uu jenna jechuudha akka adda bilisummaa Oromoottis nu. Kanaan duras utuu furmaata ta'e bara dheeraadhaa fi waan humnaan hojjetamu kun yaalamaa bahee jechuudha. Bara dargiis yaalamaa bahee bara wayyaanis akka gaariitti yaalamaa bahee dadhabamee jennaan jechuudha. Kan amma karaa nagaatiin namnu inni mirga uummata isaatiif falmaa jirus deebi'ee dhufee karaa nagaatiin uummata keessatti sagantaa isaa ibsatee dorgommii jiru hundaatti irraa qooda fudhatee filannoon dhugaa godhamee uummati immoo kan barbaade filatee kan inni barbaade sun immoo mootummaa biyya kana keessatti mootummaa isaa akka ta'uu fi jedhamee jechuudha kan akka nuti biyyatti deebinu ta'e. Awurama mootummaa irra jiran dubbachaa turan ajjeesuun hidhuun doorsisuun mo'amuudha. Kanaaf kanaan booda namni tokko hin hidhamu ilaalcha siyaasaatiin hidhamuu hin qabu.
biyya kana keessatti nagaa argamsiisuudhaa fi karaa sirna dimokiraasiin dhugaa dimokiraasiin sirnaa gad dhaabbachuu danda'u qaba. Kanaaf immoo filmaatii dhugaa kan korojoonsaa hin hatamne kan waan garaa garaatti irratti hojjetamee warri kanaaf dorgomu waan sana keessa tapha sana keessa alan baane sirnaan gad dhaabbachuu danda'u qaba jedhamee kan mootummaan kun dubbataa ture jechuudha. Ammallee taanaan ajjennaan keenya yoo dhugaadhaan biyya kana keessatti nagaan haa bu'u jedhame. Yoo ummati biyya kana dhuguma nagaadhaan jiraatu jedhame. Waan ammatti jiran kana dhaabbatanii ilaalanii dhiibbaa garaa garaa nuu fi akkasuma immoo jaarmoota biroo irratti godhan sana dhaabanii filmaata dhugaatiif filmaata dimokiraatawaa ta'eef filmaata amanamummaa qabuuf karaa aanjessuun kan mootummaa kanaati jechuudha. Gaafatama guddaa waan kana irratti kan qabu mootummaa biyya kanaati. Kanaaf mootummaan kun dhaabbatee of ilaaluu danda'u qaba jechuudha. Uummati keenyas immoo mirga isaa falmachuu danda'u qaba jechuudha. Uummati keenya abbaa murtii. Murtiin hundaa uummata kana harka jira jechuudha. Kan keenyallee, kan warra nu hidhaa jiru kanallee, kan warra nu doorsisaa jiru kanallee hundaaf iyyuu gooftaan yookaan abbaan murtii uummata kana uummati kunis ilaalee adda bilisummaa Oromoo dhuguma balleessaa jira. Yoo nu balleessaa jiran inni nu gaafachuu danda'u qaba jechuudha. Yoo mootummaan kun immoo waan humna harkaa qabuuf, waan qabeenya biyya harkaa qabuuf, waan hunda harkaa qabuuf nu dhiibaa jira ta'e immoo mootummaa kanas dhaabbadhu jedhee mootummaa kanas gaafachuu danda'u qaba. Kanaaf walumaa galatti egaa kan nurratti raawwatame taargetiin isaa yoo ilaalle inni dhumaa adda bilisummaa Oromoo dhiibanii filmaata kana keessaa baasanii ofiitti bahanii aangooma qabachuudhaa fi kadeemaa jiran fakkaata. Kanarraa dhaabbatanii ilaalanii nagaan biyya kana keessatti akka bu'uu fi filmaata sirnaa akka deemuu fi haala aanjisuu danda'u qabu akka jedhutti dabaluu barbaada. Fayyaa ta'a. Tole, akkam nagaa wal agarree asitti argamuu keessaniifis galata guddaa isin qabnaa jechuudha. Mee gabaabatti waan guyyaa san ta'e waan akka nama tokkottis illee na dhaga'u waan naannoo biraa tureef waan ajaa'iba natteen dura tuttuqee sanboota karaa dhimmaatti gaddeebaa jechuudha. Guyyaan suni Saatardee 28 29 yeroon wanni kun itti ta'e sa'aa 6 dura jechuudha. Sa'aa 12 akka biyya kanaa dura jechuudha. Hirriba jirraa jechuudha. Kana hulaan akka malitti dhadhaamtee jaalkanna isaan ka'ee dhufee nurra deemee hulaatee jedhadhe poolisaan dhufee jechuudha. Hayi aboo poolisni yoo dhufe maa baariidha. Deebii raabani kaa poolisii maal rakkoo qaba. Poolisni hojiif dhufa yoo dhufe maal rakkoo qaba. Deebii raabani kaayeeti akkumaan jiru sanitti huccuu xiyya soon hin jijjiiratiin biyyaa mumaaniin hulaa xiyya banee taa'ee eege jechuudha. Edaan jarri jara nagaatii miti daqiiqaa lama boodan arkuu deema jechuudha. Ani poolisni kaniin an beeku ka ummata tajaajilu ka ummataaf wabii ta'u ka ummata eegu malee ka ummata doorsisu ta'u daqiiqaa lama boodan arguuf deema jechuudha. Yeroo san nama jaha ka militarii huccuu uffate hulaa xiyya darbanii jahanu qawwa nyaachifatanii deemanii mataa kiyya irra qabatanii jechuudha. Bijaamaan hin jiran maali jiran qusban maarree jedhan afaan Amaaraatiin tole jeetiin ciise jechuudha. Nalaalanii harka duduban naqabanii lafaa ol naqaasanii jechuudha. Hoggaan anulaarra gahe dhukaasan. Amma ta dhugaa dhuftee hin jechuudha. Jarri kuni poolisa ta'uu rabbi haa beeku nu fixuuf dhufan malee kuni noormaalii miti kan jedhu naa galtee muradhee jechuudha. Namichi dhukaase akkatti dhukaase beektu jaalabdiin achi kan jira already garuu mana jaalabdii keessatti miirara keessaan if ilaaleeti nama waraanaa kabiraa ka isa dha'uu dhufeetu dhufe jedhee mana san keessatti dhukaase jechuudha. Dhukaasni kuni nuti dhukaasa agarree hin beeknu hedduu nu rifachiise bifa saniin akkuma jaame san jaallanni dura achi kan jiranii
hoggaan gabbu jaallan kiyya qaqqaalii kan dhugaadhaan lubbuuti kanallee dabarsee kan nuufi yaadu bifa isaan akkasitti lafarratti garaachaan ciibsanii hoggaan arkuu jireenyuma kiyyaa'uun jibbe jechuudha. Silaa gaafa sana achitti waan godhan irraa haajaa irraan qabaachuun turre jechuudha. Akkasitti anaasitti dabalanii bifa saniin garaachaan nu ciibsanii yeroo dheeraa booda haala saniin nu rakkisanii waan fedhan nuun jaanii lafaa kaa achi taa gidaarra haala. Biyya mootummaan tokko jiru keessatti ilma namaa kaakkasaa akkas godhuun kun waan ajaa'iba takka addunyaa irratti argamee hin beekne nuti illee agarree hin beekne. Qawwee nyaachifatee namni sitti dhufe sijjeessu irraa wanni isa duubatti deebisu hin jiru jechuudha. Yoo dogoggorri tokko silaa guyyaa san ta'e namni nu keessaa namni tokko waan isaan jaan kadidu ta'e hundi keenya dhumneetu argamne jechuudha. Maaliif akkaataa jarri sun itti deemu hoggaa laalle narvas nama gartee lolatti qophaa'ee deemaa jiru malee nama nagayaatiin sakatta'ee hidhatti oofaa kan jiru sanitti hin ture jechuudha. Yoo dhugaateetu nuti irratti isaan irratti tasgabbaa'ee ture jechuudha. Kan wanni kun irratti raawwatame nuti irra isaan irra qalbii qabaachaa ture yeroo sanii. Qalbumaa hin qaban warra nama jeesuudhaaf qophaa'ee dhufe jechuudha. Bifa saniin haalan taane nurratti gaggeessanii gabaabatti wanni inni anja'u isuma kanaa jechuudha. Garuu Oromoo doorsisanii, Oromoo goolanii, Oromoo tumanii, Oromoo hidhanii ni bulchinaan abjuudha. Kanaaf mootummaan kun akka gaariitti deebi'ee ilaaluu qaba jechuudha. Kana duraas bara ajjeefamaa turre, hidhamaa turre, doorsifamaa turre, qabsoon keenya hin dhaabbanne har'a bakka gahee sana gahee jira jechuudha. Har'a nu doorsisanii, nu tumanii, itti fufnee daangoo sana qabannee bulcha yoo jennu abjuudhaa jennaan jechuudha. Dhumnee dhabamuudhaaf wanni feete hidhamnee asitti waan fedhan irra ga'uudhaaf murannee as jirra malee kaasatti deebinee dhiyeessu kan taane ta'uu keenya uummata Oromootiin mirkaneessuu barbaadna jechuudha. Bololli aangoo nama tokkoofu bu'aan qabu. Namni bolola aangoo qabu jaamaadha ilaan waan arguu hin danda'u. Namni bolola aangoo qabu dhagalaadha gurraan dhaga'uu hin danda'u waan namni dubbatu dhaga'uu hin danda'u jechuudha. Wanni amma deemuun jirus kanaa jechuudha. Inni kun immoo nu hundaafuu balaa fida malee nagaa hin fidu. Kanaaf qaamni dhimmi kun biyya kanaa ilaalu hundinuu bolola aangoorraa dhaabbannee waan namni jahu dhaggeeffannee waan deemaa jiru laallee fedhii uummata kanaatii fi fedhii biyya kanaa dursinee isa saniif yoo ka hojjennu taate malee biittuun balaa irraa dandamachuu hin dandeenye keessa kan galchaa jiran ta'uu itti dhaamu barbaanna jechuudha. Kanaaf haalli amma deemu kun tokkoo keenyaafuu bu'aan qabu kan jedhu san jala harriinee ibsuu fi barbaanna jechuudha. Dhuguma nuutu rakkoo qaba. Jara nabar Finfinnee keessatti mana kireeffannee galu jirra. Waajjirri keenya gullallee bosona hin jirru nuti. Akkasuma akkasiin magaalaa Finfinnee keessa jirra. Bakka nuti gallu ni beeka mootummaan kun. Bakka nuti hojjennu ni beeka mootummaan kun. Yoo nurraa gaafii qabaatee waan nuti balleessine jiraatu telefoonaan nu yaabee bakka inni jiru dhabuu dandeenya. Waraana nurratti bobbaasuun irra hin jiru. Kana maaliif filatanii hin beeknu jechuudha. Kuni dhaaba kana jibbansa isaan qaban dhaaba kanaaf agarsiisu jibbansa uummata Oromootiif isaan qaban agarsiisudha jechuudha. Garuu ABO jibbanii uummata Oromoo jibbanii biyya tana tasgabbeessineet bulchinaan abjuudha. Jibbansa kanarraa dhaabbannee jaalalaan walii yaaduudhaan keenya haasofnee mareennee rakkoo qabnu hiinee bifa sanii qofaan yoo deemne biyya tana qabaachuu dandeenya. Taamma jirtus taatee fuuldura yaadullee qabaachuu dandeenya jechuudha. Yoo sun hin taane biyyi tun rakkoo kana caalatti deemu deemti. Kanaafuu walumaa gala haalli amma ta'e kun deebi'ee akka hin taane uummanni Oromoo callisee taa'uu hin qabu. Hidhamee tumamee roorrifamee mootummaa dhufaa dabraan dararamee jiraachuun itti fufuu hin qabu. Uummanni Oromoo mirga isaatiif ka'ee dhaabbachuu qaba kan jedhu dhaamsa dabarsuu barbaadna jechuudha. Fayyaadaa. Amma jaallee shugguut warra afaan amaaraa jaallee shugguut waan afaan amaaraatiin cuunfee ergaa keenya isinii himaa.
Silakan. Sini. በቅድሚያ ሁላችሁም እዚህ ስለተገኛችሁ በጣም እናመሰግናለን። እኔ አጠር ባለ መልኩ ያለፉት ወንድሞቼ የተናገሩትን እና የራሴን ገጠመኝ ለመጭመቅ እሞክራለሁ። ቆሬ አካባቢ 11 ሰዎች ሆነን አንድ ግቢ ውስጥ እንኖራለን። ሁለት ምግብ የሚያበስሉልን፣ ሁለት ዘበኞች፣ ሁለት ሹፌሮች፣ ሶስት የኦሮሞ ነጻነት ግንባር አመራር አካላት፣ ከዛም ውስጥ ሁለቶቹ የሥራ አስፈጻሚ፣ አንደኛው የማዕከላዊ ኮሚቴ አባል። እነሱ ላይ እኛ ሁለት የራስን ልምድና እውቀት ለመለገስ እዛ ያለን አማካሪዎች ነን ማለት ነው። በአጠቃላይ 11 ሆነን የምንኖርበት ግቢ ነበር። ቅዳሜ በግምት ወደ ለ12:20 ጉዳይ አካባቢ ጠዋት ማለት ነው በር እየተንኳኳ አቶ ከነሳ ከውጪ ፖሊስ እየመጣ ነውና ተነሱ የሚል ድምጽ ሰማ። አንደኛ ፍሎር ላይ ነው የምኖረው። ወረድ አልኩና ወደ ግቢው ሲመጣ የበሩ አመታት በጣም ከፍ እያለ መጣ እና ወደ ውጪ ሲወጣ ብቻዬን ነበርኩኝ። መጣው እየከፈትኩላችሁ ፖሊስ መሆናቸውን ሰምቻለሁ። ፖሊስ ነው ሲባል በሩን ለመክፈት ሲል ተቆልፎ ስለነበረ መክፈት አልቻለም። ተረጋጉ እየከፈትኩ ነው ብዬ አሰማኋቸው ማለት ነው። ከዛ ዘቡ ቁልፉን ሲያመጣልኝ መክፈቻውን ሲያመጣልኝ በዛው መሃል አቶ አብዲ ከኋላ የመጣ አብዲ ረጋሳ አቶ ከነሳ ተከተለው ለአራት በሩን ከፈትን እና የመጀመሪያው በር ከፋች ስለሆንኩኝ ያየሁት በህይወቴ ውስጥ ያልገጠመኝ ነገርና ኤክስፔክትድ ያላደረኩት ነገር ነበር። ምክንያቱም አንደኛው በግንባሬ ላይ ሲያነጣጥር፣ ሁለተኛው በክላሽን ሌላው ሰውነቴ ላይ ያነጣጥራል። ሌሎቹ ሁለት እየሆኑ ከኔ በስተጀርባ ያሉትን ጓዶቼ ላይ ሲያነጣጥሩ ከ20 እስከ 30 ይሆናሉ ብዬ የምገምተው የታጠቀ ኃይል ግቢውን ወረረው። ፍጹም ኤክስፔክት ያላደረኩት ጉዳይ ፖሊስ ነው ሲባል አንደኛ ከስራችን አንፃር እኔ እዚህ ያለሁት የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ከተለያዩ ባለ ድርሻ አካላት ከዱሮ ጀምሮ ከመንግስት፣ ከፖለቲካ ፓርቲዎች፣ ከተለያዩ አካላት ጋር ከሚያደርጋቸው ስራዎች ላገናኝና ፋሲሊቴት ላድርግ እውቀትን ልምድን ሼር ላድርግ ነው እዚህ ያለሁት። እኔ በተፈለገው ሰዓት የትኛውን ቢሮ ተጠርቼ የሚቀርብ ሰው እና በምንም አይነት መልኩ ከትጥቅ ትግል ጋር የሚገናኝ ሰው አልነበርኩም አይደለሁም። በእኔ ላይ ማነጣጥሩ ሾክ ያደረገኝ ጉዳይ። ሁለተኛ በአጠቃላይ ሁላችንም በተፈለግነው ሰዓት የትኛውም የመንግስት አካል ቢሮ የትኛውንም እኛን ሊያነጋግረን ከሚፈልገው አካል ጋር መቅረብ የምንችል ሰዎች ነን። በሰላም ፖሊስ ሊጠይቀን ሊፈትሸን ህግ በሚፈቅድለት መሰረት ሊያደርግ የሚችል ኃይል ነው እና ልክ ምሽግ ሰብሮ እንደምገባ አይነት ቢሄቭ ማድረጉ በጣም ሾክ የሚያደርግ ፍጹም በአሁኑ ጊዜ ደግሞ ኤክስፔክት ያላደረኩት ጉዳይ ነበር። የፖለቲካ ማህደሩ ሰፍቶ ዲሞክራሲው በአገር ላይ ሰፍኖ ወደ ሽግግር ወደ ህዝብ በራሱ ባለት
የራሱን መንግስት የመርጥበት ደረጃ ላይ ደርሰናል ባልንበት ሰዓት ይሄ መከሰቱ በጣም አሳሳቢ ሆኖ ነው ያየሁት በዛ ሰዓት ላይ። ከዛ በኋላ የመጀመሪያውን ደረጃ ሳው ይሄ ያለ ፍርድ ቤት ትዕዛዝ ይሄ በህጋዊ የሆኑት ጉዳዮች እንዳሉ ነው እንበልና ቴንሽን አለ እንበል። ቴንሽኑ ምናልባት መረጃ ሰጪው ክፍል ይሄንን የፖሊስ ኃይል ያሳሳተው ነው ብለን ብንገምት ፍተሻ ከተደረጉ በኋላ እኛ ከታሰርን በኋላ በካቴና ታስረን ከተንገላታን በኋላ ሁላችንም ተኝተን መታየት መነጋገር ባልቻልንበት ሰዓት የመጀመሪያ ዙር ፍተሻ አደረገ ፖሊስ ለብቻው። እንደገና ሁለተኛ ዙር በካቴና ከታሰርን በኋላ የእያንዳንዳችንን ክፍል ሁለተኛ ዙር ፍተሻ አደረገ። ሶስተኛ ዙር ከጎረቤት ሰዎች ተመተው ፍተሻ አደረገ። አራተኛ ዙር የመፈተሽ መብት አላቸው ተብሎ ወይም የተገመቱት ሰዎች ነው ይመስለኛል ከአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን መተው አራት ዙር ከተደረገ በኋላ በኔ እይታ የነበረው ቴንሽን ዲፊውዝድ ሆኖ የሰው ልጅ በሰውነቱ እንኳን ትሪት የሚደረግበት ሰዓት ላይ ደርሰናል ብዬ አስብ ነበር በዛ ሰዓት ላይ እንደው ቢከፋ ከዛ በኋላ ፈትሸዋል አጥተዋል የተነገራቸው ነገር በሙሉ የተሳሳተ መሆኑን ኦብዘርቭ አድርገዋል ብዬ ነው የሚገምተው። ይሄ ራስ ግምት ነው። ከዛ በኋላ እኛን መለስ ብለው በህገ መንግስቱና በተለያዩ በዚህ ሀገር የሰው ልጅን መብት የሚያስከብሩ ስምምነቶች አገሪቷ ባደረገችው መሰረት ረጋ ብሎ ማየት ነበርባቸው። የኛ እንግልት ግን ባሰበት። ከዛ ተንከባለን ወደ ግርግዳ ዙር መንቀሳቀስ አትችልም። በሆዲተኛ ለየት ያሉ ትዕዛዞች እየበረከቱ መጡ። ያ በህይወቴ ውስጥ ሾክ ነው። አሁንም ፐዝል ነው ለኔ። ፐዝል የሚያደርገው እንዳልኳችሁ ቴንሽኑ ዲፊውዝድ ከሆነ በኋላ የሎ ኢንፎርስመንት ዩዙ ተረጋግቶ አለማሰቡ አይገባኝም። ምስጢር ነው ለኔ። ያ ሁሉ ከተደረገ በኋላ ነው ሰመራይዝ ለማድረግ ያህል ፍተሻ ከተደረገ ምን ከተደረገ በኋላ የመጨረሻው ዶክመንታችንና ኮምፒውተር፣ ሴልፎን፣ የዳታ ስቶሬጅ መታወቂያችንን በሙሉ ፓስፖርት ጨምሮ ማለት ነው ተይዞ ወደ ቆሬ ፖሊስ ጣቢያ ሄድን። ቆሬ ፖሊስ ጣቢያም ከዛው ያልተናነሰ ነበር የነበረው ትሪትመንት። ስቲል ካተና ነበር እጃችን ላይ ታስረን ነው ለሁለት እኔና አቶ አብዲ አንድ ላይ ነበር የታሰርነው። አስፈላጊ ፎርማሊቲ ካለቀ በኋላ ወደ እኛን እኔንና አቶ የዲን ሌሎች ፌሮችን ወደ አዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን ሲወስዱን እነዛ ሶስቱን በወቅቱ አላወቅንም ነበር። አቶ ሚካኤል፣ አቶ አብዲን፣ አቶ ከነሳን የኦሮሚያ ፖሊስ ኮሚሽን ይፈልጋቸዋል ተብሎ ወደዛ ሄዱ የሚል ብቻ ነው ያገኘነው መረጃ። ይሄ እንግዲህ ወደ አዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን ከመጣን በኋላ ያለው የፕሮሲጀራል ስራ ከተሰራ በኋላ ወደ ማታ አካባቢ ልዩ ትዕዛዝ መጣና በዋስ እንድትለቀቁ ተብለን በዋስ ለመለቀቅ ድረስ ንብረታችሁን ማክሰኞ ዕለት ከበዓሉ በኋላ መጣችሁ ተወስዳላችሁ የሚል ነበር የተነገረን። ትናንትና ስንሄድ ንብረታችንን ማግኘት አልቻልንም። በአጠቃላይ ክስተቱ ይሄን ይመስላል። ከክስተቱ ግን የተማርናቸው ብዙ ነገሮች አሉ። በአጠቃላይ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር በሰላማዊ መንገድ ሰላማዊ ትግል እያደረገ ይሄ ሁሉ የሰብአዊ መብት ጥሰት መደረጉ በጣም አሳዛኝ ነው ብለን እናስባለን። ከምርጫ በፊት ፕሪ ኢሌክሽን ቫዮለንስ አለመረጋጋት መንግስት ራሱ ኢንስቲጌት እያደረገ ያለ ነው ይመስለን ብለን ነው የምናስበው። ያለበለዚያ ይሄ ሁሉ ነገር የሚከሰትበት ምክንያትም የለም። በተለያዩ ስብሰባዎች የምንገናኛቸው የበላይ ባለስልጣናት ናቸው።
በፈለጉበት ሰዓት የትኛውንም ሰው ወይንም ደግሞ እንደ ድርጅቱን ጠርቶ ማነጋገር የሚችሉ ሁሉ ነገር መደረግ በሰላም መንገድ መደረግ የሚቻለውን ለምን ይሄ ሁሉ የመግደል ሙከራ ተደረገ የሚለው ፐዝሊንግ ነው። ምክንያቱም በዛች ሰዓት በዛች ደቂቃ በሩ በተከፈተበት ሰዓት የተሰጠውን አመራር እንኳን በትክክል ሳንረዳው ቀርተን ወለም ዘለም ብለን ብንሆን ኑሮ የሞት ዕዳ ነበር የሚጠብቀን። ወይም ደግሞ በሯን በከፈትኩበት ሰዓት 2-3 ደቂቃ ሌት ሆኜ ቢሆን ኑሮ ዘለው ገብተው ሁላችንንም የሚፈጁበት ሰዓት ነበር። ይሄ ደግሞ የሚያሳየው ግልጽ በግልጽ እነሱ የነበረባቸው ቴንሽን ቀላል አልነበረም። ይህ የሚያሳየው የመንግስት አካል ራሱ መረጃ ሰጪውና መረጃውን ተቀብሎ ተግባር ላይ የሚያውለው ኃይል ምን ኃይል ጋፕ እንዳለ ነው የሚያሳየው። ምክንያቱም እነሱ የተነገራቸው ወይም ተብሎ የመጡት ነገር ለፖሊሶቹ ሌላ ነገር መስሎ ነው የሚታየኝና ይህ ሳምሃው ሄደህ ሰውን ግደል ብሎ የማዘዝ ጉዳይ ይመስለኛል። እኔ ትንሽ ወለም ዘለም ብለን ብንሆን ነው እንደው ሳንረዳው ቀርተን የሆነ ነገር አሳይተን ብንሆን ኖሮ ፍጹም የሞት ዕጣ ነበር የሚጠብቀን። ይሄን ነው ይሄን ህዝቡ በደንብ ተገንዝቦ መንግስትም ያለውን የራሱን ክፍተት አይቶ በጥንቃቄ ሃንድል ማድረጉ ለዘለቄታ ሰላም ለሀገሪቷ ደህንነት ለምንመኘው ዲሞክራሲ ይህ መንገድ አዋጣም። ይህ የኃይልን አጠቃቀም ከዚህ በፊትም የትም ሀገሪቷን አላደረሳትም። አሁንም የሚያመጣው ነገር ያለ አይመስለንም። በአጭሩ በእኔ በኩል ያለው ይሄ ነው። በጣም አመሰግናለሁ። ስለዚህ Gafia Falamanu Government, Bakachua Mada, Umak, Tatekanabot, Open Mutuma, or the Asos Kaniji to come to Gafi Kaba, Ramo, Ram Division of Zotani, Boarding Landova, Jesse one National Kaloja, the Kaloja. Aksadafat, Partilene. Macau Mutija Makunen, platform or digital Kabu, that is open for more what the designer will Uftali, Gassi was not of Talojad, that is open Partly or Mokuli, Kamali Rajira, Yama de Suma or Moti, that is Akmila and so to Yake, Bama, Yam, ዶክተር ነው ወይም ባለፈው አንደኛ እዛ እስር ቤት ገባችሁ በኋላ ምንድነው የተያዛችሁበት ምክንያት ምንድነው ተባለ? እሱን ለምረስ የተነገራችሁ ነገር አለ ወይ? ፖሊስ እናንተን ከያዘ በኋላ በምርመራ ላይ ጠይቃችሁ ነገር አለ የሚለው ሌላው አብራ ያነሳው ጥያቄ ከዛ በኋላ ከመንግስት አካላት ጋር እንዲሁም ከመጫ ወቅት ጋር በጉዳዩ ላይ ተነጋግራችሁ የሚል ነው። የመጀመሪያ ጥያቄ ስለ ጃላብዲ ከዛ በኋላ የሰማችሁ ነገር አለ ወይ? ነው። ከዛ ውጪ በማህበራዊ ሚዲያ ላይ የኦነግ ሊቀመንበር አቶ ዳውድ ኢብሳ ቤትን ተከቦ እንደነበረ ነው የተለያዩ ጉዳዮች ይነሱ ነበርና ከሱ ጋር ያለ ጉዳይ ነበረ። እሳቸው የሚያደርገው polisi itu anaknya jelas itu warga manusia yang sekarang itu warga manusia raja aja isim kamu nampak pesan kamu amra namun yo manusia sangat tahu enyu bayi bakasan tahu de kami bisa yo manusia sangat tahu bakasan tahu de kan ilana tu bangka itu kodi Polisin yoo sin tu edeme guyyaa tokko hojii hojii gargar kan sin baatanii maal sin qoranne gaaffii asii keessa mana hojii yoo dhiyaachuu akka jechuudha.
Gawraatiin rakkoo tibba kana Oromiyaa keessatti mudate mootummaan ibsa baaseen abaaboo shaneetu harka keessaa qabaa jechuudha ibsa isaanii dubbate. Abaaboo shanee kun isinidha. Dhimmi kun isinii wal qabataa jechuun kun waan isin to'annaa jala ooltanii. Obbo Abdii barbaadamee qabame jedhamedha. Eessa qaba barbaadamee haga ammaa qaama eenyuun qabatanii. Kanuma boordii filannootti waan itti himtan jira boordii filannoo immoo maal isin deebise yoo waan kana riipoortii godhuu wajjin ifaadha. Fiiduma fakkaataan isin gaafadha. Tokko poolisni yoggaa dhufee nu qabu waraqaa mana murtii hin qabu jettanii mana sakattaa sumaa wanni argatan hin jiru jettanii wanni kun erga akkas ta'e isin akka dhaabaatti wanni kun isin irra gahuudhaaf yookaan hojiidhaan isaa ta'u qabeenyaa keessan isaa isaa ta'u wanni kun raawwachuudhaaf karaa seeraan deemtanii wanni gaafattan ni jira. Sanaan ala waan gola hooggansa Oromooti golli hooggansa Oromoo dhaabatee jira. Yeroo wanni akkasii ta'u dhaabota Oromooti isin gola kana keessatti waan kana dhiyeessitanii kaasuudhaaf wanni yaaddan jira. Sana dura garuu golli hooggansaa kun maal hojjeta maal hojiinsaa waan akkasii ta'u Jalaa kan ati gaafatte gaaffiin jalqabaa mootummaa ergasii gaafattaniittu kan jedhudha. Hoogganoonni keenya hayyu duree irraa eegalee yeroo sana yeroo haalli sun mudatu irraa kaasee hoogganoota mootummaadha. Dubbisaa akka turan maaltu mudate jedhanii sana isin himuu dandeenya. Ergasii immoo guyyaan dabre guyyaa wanti sun gaafa sanbata duraa gaafa sabtii ture. Guyyaan itti aanu dilbata, guyyaan itti aanu ayyaana Aduwaati, guyyaan itti aanu kaleessa. Kaleessi guyyaa nuti baallama waajjira poolisii bakka meeshaan keenya itti qabame sanatti baallama qabnu ture. Deemnee meeshaa keenya fudhachuudhaaf jechaadha. Kaleessa deemnee meeshaa keenya sana fudhachuu hin dandeenye. Erga guyyaan dabre kanuma guyyaan hojii jechuu kooti. Guyyaan hojii kaleessuma ture. Yeroon itti kana godhan. Gahaan isin turre wanni gahaan mootummaa waliin ergasii komunikeet godhame hin jiru. Garuu wanni barbaachisaan wanni isin hubachuu qabdan wanni namuu beekuu qabu maali? Wanni kun mootummatu godhe. Qaama biraa qaama mootummaarraa addaa miti ka godhe waan kana. Kanaaf mootummaa waliin haasoftaniittuun kun anaa fi hiika guddaallee hin qabu garuu ni haasofna haasa'aa jira. Duraanis haasa'aa ture yeroo rakkoon kanaa gadiis rakkoo fedhe irrattu dhimma biyya kanaa hunda irrattu waliin hojjechuudhaaf dhufne waan ta'eef nuti qophiidha nuti yeroo hundumaayyuu mootummaa wajjin waan gama keenya danda'amu gochaatuma jirra. Garuu wanni inni fidu guddaa akka hin jirre isinis egaatuma beektanii gaafattu garuu sirnumaaf gaafattu garuu gochaa jirra jechuudha. Maaf hin jedhe yeroon jiru immoo hanga kana akkasumatti sun yoo hubatan gaariidha. Kan gaaddisaa kana yeroo dabres yeroo adda addaatti himneerra miidiyaa irratti gaaddisa hooggansa Oromoo kan jedhu kan wanti kun waan adeemsa irra jirudha. Xumuramee gadi hin baane xumuramee immoo gadi ni ba'a jennee abdannaa irratti hojjechaa jirra. Gaaddisa hooggansa Oromoo jechuun immoo dhaabonni Oromoodhaa bakka itti wal gahanii rakkoo isaan gidduu jiru akkaataa itti dhimma Oromoos dhimma Oromiyaas ilaalan akkaataa itti dhimma Itoophiyaas ilaalan akkaataa itti siyaasa hojii siyaasa gaggeessan kan waloodhaan qabaniif kan mataa mataatti qaban gidduu wanni jiru qaawwa jirutti wal dandeessisan irratti kan waliin haasa'anidha. Wanni isaa guddaan akeekni isaanii guddaan sana ala deemee wanni biraa waan sana alaan qabu. Inni mti sun hin xumuramne garuu itti deemamee xumuramuudhaaf irratti hojjetamaa jira. Kanuma kan hin jechuu danda'u. Waa'ee gaaddisa hooggansa Oromoodha.
maal isiniin jedhan ka jedhu bakka lamatti nu hidhanii warri hoogganoonni sadan poolisii komishina poolisii Oromiyaa warri hidhanne yeroo gadi nu dhiisuudhaa deeman biyya jeeqxan isiniin jedhaniitti isin qabanii akka waan ofii isaaniitiin hin beeknetti nutti dhiyaatanii akka waan poolisiin Finfinneedhaan nu qabeetti nutti dhiyaatanii biyya jeeqxanii nageenya booressitanii isiniin jedhanii nuun jedhan malee waan biraa nu qoratan hin qaban. Poolisiin qorannoo biraa waan nuun jedhan hin qabu. Lakkii nuti sana keessa hin jiru ni beektu isinuu nagaadhaan hojjechaa jirrama jenneen akkasumatti salmaan wal biraa adda baane. Manni Haayyi Duree marfameeraa isa jedhu odeeffannoo isaa gahaa hin qabu. Halkan sana marfamee dhiisee isaa odeeffannoo gahaa hin qabu. Intarneetii irratti dabree irra ta'an intarneetiis qabaachaan turre guyyaa sanarraa kaasee meeshaan keenya hundumtuu waan ta'eef isan beeku. Ajaja mana murtiin qabanii isa jette akkamitti beektan isa jette ajaja mana murtiitiin nutti hin dhufne lolaan nutti dhufan qawweedhaan nutti dhufan qawweedhaan nutti dubbatan malee afaan seeraatiin nutti hin dubbanne akka poolisiitti nutti hin dubbanne poolisiin hojiinsaa seera kabachiisu nageenya uummataa eegsisu yakkamaa to'annoo jala oolchu yeroo yakkamaa to'annoo jala oolchu immoo ajaja mana murtiif eenyummaa isaa ID isaatiin itti argisiisee ani poolisiidha bakka akkasiirraan dhufe to'annoo jala oolteetta siin jedha afaan seeraa akkasi adeemsi poolisii akkasi adeemsi sirnaa akkasi adeemsi hojii mootummaa akkasi akka sanatti miti ka dhufan akka nama akkuma jalqaba isiniin jedha akka nama dahannoo waraanaa cimaa tokko cabsuudhaaf dhufutti kan nutti dhufan. Taankiitu isaan hafe malee waan namni hidhatanii dahannoo cabsuudhaaf akka nama deemutti nutti dhufan. Dhukaasanii rukkasanii hin jenne. Nu dha'uu danda'a ture rasaasni sun dogoggoraanis haa ta'u beekaas haa ta'u. Kanaaf isaanis akkasitti nutti hin dhufne xalaas nu hin garsiifne akkitti nutti dhufame lola malee ajaja mana murtiitiin miti kan jennu isarra dhaabbanneeti. Taazaabiin eenyufaadhaan beeknu taazaabii kanas wanni dhaaf fidani namatu alaa dhufee nama keenya miseensota keenyaaf deeggartoota keenya gariitu alaa dhufanii warra dhimma seeraa beekan akkasiin godhaa jirtan sirrii miti. Seeraa ala deemaa jirtu. Mana jala kanaa yeroo sakattaatan taazaabiin jiraachuu qaba. Warri taajjabu warri sin laalu jiraachuu qaba. Seeraan dhuftanii wanni gochuu qabdu. Wanni sin godhaa yeroo sansalataan hidhamne lafatti nu argan wanni kun sirrii miti seeraa ala deemaa jirtu. Gaafa dubbiin jalqabu namni dirmachuun gaafa jalqabamu maqaadhaaf erga si'a meeqa akka dooktorii yeroo meeqa erga sakattaan booda taazaabiin jira jechuudhaaf maayyiirra namoota ollaa sadan tokko yaamanii fidan. Eenyummaa isaanii nuti hin beeknu namootuma ollaa sanaati. Poolisiin maal isiniin jedheen sunuma qorannoon guddaan turre warri gara biraatti hidhame waan isaaniin jedhame yoo isiniitti dabalan malee jechaadha. Shaneetu dhimma Oromiyaa keessatti isin shakku shanee isa jedhu kana shanee waan jedhamu kana nuti caasaa dhaaba keenyaa keessa tokko qaamni tokko ka shanee gumii jedhamu jira. Shanee gumii ka jedhamu. Shaneen gumii kun qaama dhaabaa keessaa tokko malee maqaa dhaabaas miti maqaa murna fedheetis miti. Dhaaba kanas bakka hin bu'u maqaa dhaaba adda bilisummaa Oromoos bakka hin bu'u nama qaama maqaa kanatti dhimma ba'u qaama maqaa kana moggaafate ka biraas hin beeknu miti. Isa mootummaa miidiyaadhaan yakka biyya kana keessatti hojjetamu shanee jedhu nuun galu waansaa ofii isaatii yakka hojjete ofii isaatii shira akkuma reefu jenne aangoo siyaasaa isaa umurii aangoo isaa turfachuudhaaf shira hojjetu sana qaama hin beekamnetti maxxansuudhaaf qaama hin jirretti hin jiru qaamni shanee jedhamu. Isa hoggana caasaa dhaabaa keessa jiru isa anitti miseensa ta'e. Inni immoo qaama hoggana dhaabaa keessaa tokko malee qaamni biraa kan of danda'e socho'u shanee jedhamu. Toltuu isaa ta'u hamtuu ka dalagu nuti hin beeknu. Sana mootummaa gaafadha maal inni shaneen eessatti mogga'e qaamni shanee jedhamee jiru eessa jira dhaaba kamii yoom ijaarame jedhaa gaafadha hin beeknu waa'ee shanee mootummaan himatu hin beeknu nuti. Kan biraa waa'ee jaalle abdiidhaa odeessa gahaa hin qabnu amma buraayyuu jira jechuun odeessa deddeemtu dhageenya irra odeessa gahaa kan biraa hin qabnu boordii filannootti maxxanii seettan akkuma isiniin jedhu guyyaan hojii kaleessa qofa dabre
amma dura hin geenye sadarkaa sanatti deemuudhaaf jaallawwan itti dabaluu danda'u kan irraa deebisu. የተነሱትን ጥያቄዎች አንዳንዶቹን እንዳው ጠቅለል ባለ መልኩ ለመመለስ ያህል አንደኛ የፍርድ ቤት ትዕዛዝ አላችሁ ወይ ብለን ለመጠየቅ መጀመሪያ ለመጠየቅና ይቅርና ለመናገር መብት አልነበረ እንዳልኳችሁ ተደግኖብን ነው ያለው ግንባራችን ላይ ተደግኖ በክላሽ ያዘው ሰውየው ደግሞ ተጨማሪ እንደገና ለሁለት ሰው ነው ለያንዳንዱ ሰው የነበረው የመጠየቅ መብትም አልነበረንም መብቱ ራሱ የመናገር መብትም አልነበረንም አትናገሩ ሰውንም ማየት አትችሉም እርስ በራሳችሁ መነጋገር አትችሉም ነው የተሰጠው ስታል ተንበርከክ በሆርተኛ ታሰር የተሰጠው ትዕዛዝ ከዚህ ውጪ ማለፍ አንችልም የመጠየቅ መብትም አልነበረንም ከጊዜ በኋላ ግን ልክ አቶ ሚካኤል እንዳለው በቆየ ቁጥር የኛ ደጋፊዎችን ሲመጡ ጠየቋቸው ከውጪ እና ያቺኑ ለማካካስ ያህል ብለው ነው ምንድነው የታዛቢውን ራሱ ያመጡት ግን ያለ ፍርድ ቤት ትዕዛዝ እንደመጡ በጣም ግልጽ ነው ምሽግ ለመምታት የመጡ ነው እንጂ ለጦርነት የመጡ ነው እንጂ ህጋዊ የሆነ የፖሊስን አሰራር ይዞ ተከትሎ የመጡ አልነበር ይሄ መታወቅ አለበት ከዛ በኋላ ለተከሰተው የምርጫ ቦርድን የማሳወቅ በተመለከተ ልክ እንደ ተባለው ቅዳሜ ለታ ኦሬዲ ከምሽቱ ከ2 ሰዓት በኋላ ነው እኛ የተለቀቅነው እሁድ በዓል ነበረ ሰኞ በዓል ነበር ትናንትና እንደገና እነሱን ከመናገራችን በፊት መነጋገር ነበር ስለነበረብን ወደ እነሱ ሄድን እስከ ምሳ ሰዓት እዛ ነበርን እቃችን ሊመለስልን አልቻለም ተመለስን ይሄ አሁን ያው ዩዥዋል የሆነ ነገር ነው ከዚህ በፊትም እያንዳንዱ ሰው ሲታሰር ኦፊሶች ሲዘጉ የተለያዩ በደል ሲደርስ ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ቢሮ ጀምሮ የተለያዩ ክፍሎችን ምርጫ ቦርዱን የቀሬ ማን የእንባ ጠባቂውን የሰብአዊ መብት የሚጠብቀውን ኮሚሽን ይሄንን ዩዥዋሊ የምናደርጋቸውና የሚገርማችሁ ባለፈው ሳምንት ነበርኛ የጠቅላይ ሚኒስትሩ ቢሮ ደብዳቤ ራሱ ወሰነው አሙስለታ ነበር መሰለኝ ያለው የሰብአዊ መብት ጥሰቶችን በየቦታው የሚከሰቱትን ጉዳዮችን አስመልክቶ ጽፈት ቤቱ እንዲያይ ወስደን ያመለከት ነው ስለዚህ ከዛ ወዲህ ያደረግነው ነገር የለም ከታያዝን በኋላ ያ አቶ አብዲ የት እንዳለ ከጥርጣሬ በስተቀር በእውን የምናውቀው ነገር የለም እሁድ ለታ በፊት ታስሮ የነበሩበት ቦታ ሄዶ ተጠይቆ ነበር የተሰጠው መልስ የለም እዚህ አካባቢ ነው የተባለው እና አሁን የወሬ መረጃው አሳማኝ ይሁን አይሁን የምናውቀው ነገር የለም ቡራዩ አካባቢ አለ የሚባል ነው የምንሰማው አባው ሸኔ በተደጋጋሚ የድርጅቱ ሰዎች ገለጻ ያደረጉበት ጉዳይ ይመስለኛል በፊት የኦሮሞ ነጻነት ግንባር የአመራር መዋቅሩን አጠራራለሁ የስራ አስፈጻሚውን ኮሚቴ የፖሊት ቢሮ ብሎ ነው የሚሰይማቸው የማዕከላዊ ኮሚቴውን አባል ማዕከላዊ ኮሚቴ ሲሲ መንበርስ ነው የሚላቸው በ1998 በተደረገው ምልአተ ጉባኤ ላይ ጥናት ተደርጎበት እንዴት አድርገን አመራር ክፍሉን በምን መልኩ እንሰይመው የሚለው ጥናት ከደረገኝ ምክንያቱም ይሄ ፖሊት ቢሮ ማዕከላዊ ኮሚቴ የግራ ዘመም ፖለቲካን የሚያሳይ ነበር ከዛ ወደ ገዳ ስርዓቱ ብናመጣው የሚለው ጥናት ከተደረገበት በኋላ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ወይም ደግሞ በፊት ፖሊት ቢሮ የሚባለው ሸኔ ጉሚ ብሎ ሰየመው በፊት ማዕከላዊ ኮሚቴ ተብሎ የሚጠራው ደግሞ ጉሚ ሰባ ብሎ ሰየመው አጠቃላይ ጉባኤ ወይ ምልአተ ጉባኤ ተብሎ የሚጠራው ኮረሰባ ነው ይሄ ከገዳ ስርዓቱ ጋር በማገናኘት የተደረገ ነው እና ሸኔ ጉሚ ማለት እኛ የምናውቀው የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባል ማለት እንደማለት እኛ የምናውቀው አሁን አባኦ ሸኔ ተብሎ የሚጠራው ማን እንደሰየመው የትኛው ክፍል እኔ ነኝም ብሎ የመጣ እስካሁን አልሰማንም ማን እንደሰየመው የምናውቀው ሲጠራ ብቻ ነው የምንሰማው
ሸኔ ጉሚ ግን ልክ እንዳልኳቸው በ1998 በተደረገው የአስቸኳይ ጊዜ ምልአተ ጉባኤ የተቀመጠ ጉዳይ ነው። ስለሌሎቹ ይሄ የጎላ ሆገንሳን በተመለከተ አቶ ሚካኤል ሰምራይዝ አድርጎታል። ስርዓት ባለው መልኩ በደንብ ተዋቅሮ ፕራክቲካሊ የሆነ ያለ ጉዳይ ስላልሆነ ብዙ ከዛ ላይ የምንናገር ነገር እንደሌለ ነው። በአጠቃላይ ይሄን ለተጠየቁት ጥያቄዎች ማለት በአለም ስለነበረ ነገር መስዋዕትና እቃዎቻችሁን ፓስፖርታችሁን ለመታወቂያዎቻችሁ ተመልሰዋል ማለት ትላንትና ሄዳችሁ በጠይቃችሁት መሰረት ትላንት ይመለስላችኋል መሰረት ተመልሷል የሚለው ነው። ከዛ ውጭ ምናልባት ባሳለፍነው እሁድ ቅዳሜ ለተፈታችሁ ነገሮች ነው። ባሳለፍነው ደግሞ የአዲስ አበባና የድሬዳዋ የባለቤትነት ጥያቄና የስራ ቋንቋን በተመለከተ መግለጫ ወጥቶ በተለያዩ ማህበራዊ ገጾችን እያየናቸው ነበርና ከዚህ አንጻር የኦነግ መነሻ ምን ነበረ? ይህንን ማለት በትክክልስ ከእናንተ ወጣ መግለጫ ነው የሚለው ነገር መስማት ፈልጋለሁ። ሌላው ደግሞ ድሬዳዋ የኦሮሚያ ናት የሚለውም እንደዚሁ ከዛው ከመግለጫው ጋር ተያይዞ ላይ ማህበራዊ ገጽ ላይ ሞቶ ነበረ። የኦነግ ይሄንን ያለበት ምክንያት መነሻ ህጉ ምንድን ነበረ? ምንድን ነው መነሻ ህጉ የሚለው ጉዳይ እቃዎቹ አልተመለሱም። ትናንት ሄደን ነበረ፣ አልተመለሱም። እየጠበቅን ነው። ያላለቀ ጉዳይ አለ ስላሉን እየጠበቅን ነው። እሱ ባጭሩ እሱ ነው። መግለጫ ስላልሽው ምናልባት ኢንፎርሜሽን የለኝም፣ ያለም አይመስልም። የድርጅታችን አይደለም መሰለኝ፣ የምናውቀው ነገር የለም። ምናልባት ማህበራዊ ሚዲያ ላይ የሚወጡት ነገሮች ሊያሳስቱ የሚችሉ ሌላ ምንጭ ሊኖራቸው ይችላል፣ አናውቅም። ስላነሳሽው ጥያቄ የምናውቀው ነገር የለም። social media gara-gara rangka jera mali tidak karena sudah bisa gabung kamera organisasi ganti seorang pun erga apa asli akan butuh orang yang kisah terlalu gara-gara tu mulai cacar akhirnya imma guji fi imma wala ke komandi posti imma internet tidak fi imma berbeda wal kabate ganti seorang pun dia tu pas berusaha datang jera ganti seorang satu kali ini apa tapi parti ini tentu saja ada tani imma orang mariatani mootummaa walitti kan irratti hojjetan erga ta'eeti dhimmoonni uummataa kun namni tokko dhiigaatti kan dhiyeessaa hin jiru gama hooggansa Oromoo jedhame kanaatiin ergasii wanni hojjetamee qabatamaatti lafa hin jiru kan argaa jirru kan gaaddisa hooggansa Oromoo jedhame suuraan itti kaa'amu malee qabatamaatti lafa bu'ee uummata Oromoo irratti wanni hojjete qabatamaan tokko hin jiru isa kana irratti tuusanidha. Guyyaa gaaddisa hooggansa Oromoo Dooktar Abiyyi yaame ati jette san guyyaa wanti kun mudate. Guyyaa wanti kun mudate dhaabni keenya ofiifuu waan mamma ibsine kana keessa jira. Lolatu nurratti deeme jechuu dandeessa gaafa sana. Kanaaf haala walgahii akkasii irratti dhaabni keenya hirmaatu hin turre guyyaa sana. Kanumaaf ta'a kaafame. Kan biraa waa'ee gaaddisaa kana gabaabsinee himneerra hin xumuramne waa'een gaaddisaa hooggansa Oromoo kuni caasaa fi sirna barbaachisu godhatee akka qaama tokko hojjechuu danda'utti socho'uu akka danda'utti xumuramee gadi hin baane irratti hojjetamaa jira. Waan karaarra jirudha. Warra gaaddisa hooggansa Oromoo jedhee maqaa sanaan socho'ee uummata dogoggorseetu jira natti fakkaata. Yeroo walgahii godhan, yeroo waan adda addaa godhan akka namaattis haa ta'u akka murnaatti warri uummata dogoggorseetu jira natti fakkaata. Kanaaf ka'a. Wanti kun ni yaadamee irratti hojjetamaa jira. Dhaabota Oromootu, dhaabota politikaa Oromootu irratti hojjetaa jira. Gaaddisa hooggansa Oromoo waan jedhamu ijaarratanii
isa sanaan waan amman isiniin jedhe sana waan dhimma waloo irratti waliin hojjechuudhaaf isa sana irratti hojjetaa jiru waan hin xumuraminidha. Waan hin xumuramin kana qabatee warra gadi bahee uummata dogoggorsitu jira natti fakkaata. Kanaaf ka'a uummati keenya dogoggoruu hin qabu. Gaaddisa jedhamee xumuramee wanti gadi bahee hin jiru kanatti otoo rakkachuu baatanii xumura isaa eeganii gaariidha kanan ibsa. Fayyaadha. Waan hedduu dhimmi ka'u waa'ee gaaddisa hooggansa Oromoo qofa otoo hin taane amma yeroo adda addaa yoo hoogganoonni dhaabbilee siyaasaa bakka deddeebi'an miidiyaa irraa wanni arginu nullee wanni qaamadhanii gabaasnu gaaddisa hooggansa Oromoo asittuu adda bilisummaa Oromoo KFO fi paartiin biyyoolessaa Oromoo ABO'n akka tumsa wayii waliin ijaarratanii tokkotti waltajjii irratti bakka bu'oonni yookaan hoogganoonni paartiilee siyaasaa kan adda bilisummaa Oromoos kan KFO's darbee gaafii uummata keessaa ka'u tokkoo maalitti koottaa jedhee gaafii uummata keessaa ka'u yeroo dhiyootti tokkoomni isinitti dhufnaa fixannee jirra tokkummaa jedhamee yeroo itti waltajjii adda addaa irratti ibsamu jira. Gaaddisa hooggansa Oromoo odoo hin taane akka paartiileen sadeen kun filannootti tokkoomanii deemanii jiran tokkotu irra deddeebi'ee dubbatama. Kanaaf wanni kun adda bilisummaa Oromoo waan kanarratti maal jedha tumsa bilisummaa waan jedhu wayii maqaa isaan sirreessitu dhimma sanarra tokkoffaa. Kan biraa taateen qawwee namatti dhukaasuu karaadhaa nama deebisuu isin qofa miti miidiyaaleen dogoggoruu baadiyyoonnis OMNs miidiyaaleen kanneen biroos kan miidiyaalee kanneen biroo kan finfinnee kana keessatti reebamanii illee ni jiru. Inni kun waanuma namuu argu. Adda bilisummaa Oromoo hoogganni isaa ammayyiidhaa ni jira. Abdii Raggaasaatu bakka buutee dhabame jedhama. Miseensa gumii sabaa adda bilisummaa Oromoo hundee daraaraa eessa jira ni beektu. Miseensa hooggansaa adda bilisummaa Oromoo Kaayyuuffaa mana hidhaa Qiliinxoo jira. Maali murtiin isaa wanni irra hordoftan jira qondaalonni hoogganoonni adda bilisummaa Oromoo akkasuma KFO'n illee immoo miseensonni koo 70 ol hidhamaa jira jedha. Isa kana akka jaarmiyaa waliin hojjetutti akka hegeree biyya kanaatiif uummata kanaatiif nama yaadutti waan gadi baasanii mootummaa wajjin afaan guutuun dubbatan uummata gaafatanii ni jira ifaa ifatti jechuudha. Yoo hin jiraanne karaa deemuun uguramee jira hoogganoonni yaaladdiinis hoogganoonni namoonni keessa ga'e hundi kan ga'e namoonni hedduun karaadhaa deemanii adda bilisummaa Oromoo erga akka kanatti uguramee asitti rakkoon isa danqaan isa mudate ta'e caalistaniituma keessumoo maal gootu fundurumaafuu filannoo kanaaf haa ta'u nageenya. Tole gaggabaabseen deebisa waanni gaaddisa asittuu dhaaboti sadii jette gamtaa uummachuudhaaf inni kunis hojjetamaa irratti hojjetamaa waan jirudha. Hin xumuramne inni kunis garuu ni xumurama. Abdii qabnaa akeekni isaa sagalee Oromoodhaa filannoo dhufu keessatti walitti qindeessanii Oromoo abbaa biyya isaa taasisuudhaaf jenneeti akkamitti Oromiyaa keessatti fi sadarkaa federaalaatti sagalee uummata keenyaa itichinee uummati keenya akka waan barbaadu sana argatu mootummaa isaa dhaabbatu goonaa sagalee isaatti akka dhimma bahee kanni mirga isaa kabachiifatu biyya kana keessatti bakka isaaf malu qabatu akkamitti goonaadhaafiti uumamaa jira uumamee ni xumuramee abdii qabnaa irratti hojjetaa jirra garuu wanni hojjetamee xumuramee maqaa sanaan gadi baamee himatamu amma dura hin jiru yoo namni akkasitti himateera ta'e dogoggora uummata burjaajessu ta'a wanti kuni waan sanallee gufachiisu ta'a warri waan akkanaa godhu yoo jiraate irraa dhaabbachuu qabamu waan xumuramee gadi hin bahiniin dubbachuun sirrii miti ka jiru dabarsuu barbaada. Hidhamtoota quba qabdu jette hidhamtoonni Oromoodha hidhamtoonni deeggartoonni fi miseensota adda bilisummaa Oromoo hedduudha hooggannis miseensis deeggaraanis baay'eedha. Hedduu isaanii karaarraa guutanii hidhuu mana keessa halkan naqanii guutanii hidhuu kan nuti hin beekne turre hedduudha yaada kan nuti beeknurra hidhanii haga fedhan tursanii gadhiisu yoo fedhan achuma baatii meeqa turus tarii ka waggoota lakkoofsas hin dhabamu erguma inni kanaati jechaadha erguma jijjiirama kanaati jechaadha. Murtiitti hin dhiyaatan himanni ittiin banamu hedduun isaanii himanni ittiin banamu akkasumatti taa'u garii isaanii bakka isaan jiran kan hin beekne garii isaanii qabamuuf dhiisu isaanii waan hin beekne qabamee jiru jiraachuu danda'a waa'een hidhaadhaa bakka itti qaban bakka akka itti irraa dubbatanii sadarkaa hin beekamne irra waan jiruuf
rakkisaadha waa'ee hidhaa ulfaataa ta'ee jira. Kanaaf waan isaan irra jiran hanga beennu ni qabna warra beennu ni qabna warri himatame ni jiru warri mootoon himatame akkasumatti jiran jiru warri nuti bakka isaan jiran hin beekne immoo ni jira. Kanaaf waa'ee hidhaa kun hidhaa qofa otoo hin taane dhiibbaa nurra gahaa jiru miidhaa uummata keenya irra gahaa jiru maqaa dhaaba keenyaatiin kaayyoo dhaaba kanaa waan hordofuuf uummanni keenya kaayyoo qabsoo isaa kana gufachiisuuf jecha wanti uummata keenya deeggartootaaf miseensota keenya irra gahaa jiru guddaadha. Isa komaandii poostii jalaa dabalatee jechaadha. Odeeffannoo kana walitti qabachaa jirra. Gaaf tokko odeeffannoo qulqulluu ittiin gadi baanee wanti kun murtii argatu ni tolfanna jennee abdanna. Ammaaf garuu haala faffacaadhaan haala kan nuti beennuuf kan nuti hin beekne gidduu miidhaa guddaan uummata keenyarra gahaa akka jiru qofa uummanni keenya akka beekee waan kana dhaabsisuudhaaf ammoo akka falmatu akka gaafatama isaa namu bahatu dhaabonni siyaasaas akkuma tiyyatti akka gamtaatti maaf hin dubbanne ni jedhu gamtaan utubamee xumuramee waan gadi hin bahiniif maqaa gamtaatiin dubbachuu irra hin geenye garuu utuma inni xumuramin immoo walitti dhufnee mari'annee waan gochaa jirrus inuma jira akka gamtaattis gadi baanee gaafi dubbannu immoo inni dhufa ammas waan dandeenyu mata mataanis gochaa ma jira yeroo walitti dhufnees wanti gochaa jirru numa jira ka jedhuun ibsuu barbaada. Kan wanti fakkaata gaafiin kee. Haa cufnu lama fudhannee cufnu gaaffii qabdaati. Isin lamaan. Lamaan gaafadha tokko waan hawaasa keessatti jalqabaa jiru keessumaa tarkaanfii sun irratti fudhatame dabalatee godinaalee Oromiyaa keessaa immoo miseensota dhaabaa deeggartoota dhaabaa akkasumas immoo waajjiroota dhaabaa irratti tarkaanfii fudhatamaa jiru kana kanaa walitti qabuudhaan uummanni isa bara 1991tti achi deebisee sana yaadaa jira. Bilisummaa Oromoo ammas akkuma isa bara chaartiraa sana mootummaa keessaa ba'uusaa inni oolu kan jedhamu bal'inaan haasa'amaa jira. Isa kana akkamitti ilaalchisan akka dhaaba keessanitti hojjennaan keessan maal tokko kana karaa xumuraa ani gaafadhu filannootu deemuudhaaf karaa gajaramaa yoo hagamu guddate akka sagantaa jirutti baajaa fuushan caalu ta'a. Haala kana keessatti gaadamsanii jirtan keessatti akkamitti filannoo itti deemuudhaaf qophaa'aa jirtu baasaadhaaf yommuu kunuunsin yoo akka kanatti itti fufe maali mootiin keessan? Oke, galatooma akkuma beekamu dhaabni keessan armaan dura qabsoo karaa yaadannoo keessaa ture hanga jijjiiramni kun dhufu jedhame immoo biyya keessatti galee akkuma paartiilee siyaasaa biyya Itoophiyaa kana keessatti biyya kana keessatti dorgomaa ta'ee jiraachuuf dorgomaa ture. Addatti immoo yeroo dhiyootti boordii filannooraas eeyyama gahaa argattanii socho'aa jirtanii Oromiyaa keessa qofa osoo hin taane Oromiyaa alattis waajjira keessan banattanii bakkoota garagaraatti akka uummata keessan barsiifachuu qophiirra jirtan waan dhagamaadha beekamaadha. Haa ta'u malee Oromiyaa keessatti hedduu uummanni bilbilee kan nu hubachiisu maqaa dhaabbatii maqaa miseensa bilisummaa Oromootiif deeggaraa bilisummaa Oromoo jedhuun nu ajjeesaa jiru, nu hidhaa jiru, nu dararaa jiru jedha. Maali garaagarummaan biyya kana keessatti adda bilisummaa Oromootii fi paartiilee siyaasaa biroo jidduu jiru. Mootummaan sababni adda bilisummaa Oromoo irratti xiyyeeffatee maqaa keessanii uummata dararuuf maali? Tokko. Isa lammataadha. Dhiyeenya kanatti bakka kana kan quba qabnuun godina kibba bahaa Oromiyaa irraa hoogganoonni adda bilisummaa Oromoo miseensonni sabaa adda bilisummaa Oromoo hundi dabalatee namoonni 4 dokumentii maqaalee namoota boordii filannoof dhiyaatan qabatanii baatu yeroo ga'anitti poolisiin naannoo sanii qabee akka dhahee hidheetanii jedhe odeessas qabnaa waajjira keessan irraa odeessa argannee jirra. Isa kanaaf ammoo xalayaa akka boordii filannootti barreeffattanii jirtan quba qabna. Isa kanaaf boordiin filannoo deebiin isinii deebisee jira. Osoo sunuun xumuratin ammoo isin dabalatee warra amma ibsa kennaa jiru kana dabalatee hooggantoota adda bilisummaa Oromoo nama 5 miseensa waliin hagana murtasatuu kan ta'e tun yaadatamu. Isallee ibsa kennine waan jedhu carraa argannee kun boordiitti dhiyeeffanne waan jedhu kaaftanii osoo kun jiru akkamitti boordiin filannoo waan tokko isin hin jenne moo isinumatu faana bu'ee hordofuudha? Tole mee
haalli amma deemaa jiru kuni sodaachisaadha. Akkaataan itti ABO'n itti ilaalamaa jiru waan ABO irratti raawwatamaa jiru kana namoonni hedduun haala bara chaartaraa takka 91 wajjin wal qabatee ilaalanii inni sun fakkaataa hiidha. Yaaddoon kun dhugaadha. Akkamatti mootummaan kun deemaa jiru isuma bara chaartaraatti kan nama geessu ta'uudha irraa argaa jirra jechuudha. Kun waan achi qabnu jiru jechuudha. Kan ogu jenne immoo akka bara chaartaraatti filmaata keessaa baanaa takkaas wanta jenna kan jiru suni waan taatee miti jechuudha. Ammallee addi bilisummaa Oromoodha. Amantiin isaatii fi ilaalchi isaatii fi hojiin isaatis karaa nagayaatiin qabsooyneeti rakkoo biyya kanaa hiina kan jedhu san ajjannoo keenya jechuudha. Isa kanarraa takkallee duubatti hin jennu jechuudha. Ammallee itti fufneeti qaamota dhimmi kun ilaalu wajjin mootummaas dabalatee isa kana itti fufneeti hanqamaa itti deemuuf murteeffanneeti jirra itti deemnaa jechuudha. Kanaaf haalli mul'achaa jiru dhugaadha. Yaaddoo keessa nama ni naqa. Iddoo sanitti achi deemamaa kan jiru haalli tokko tokko qaamnu saayinaa agarru kun haalli ammarraa akka dubbachaa jiru kunii fi haalli Oromiyaa guutuu keessatti gaggeeffamaa jiru isa kanatti kan nama geessu ta'uu wanni mul'isaanii jiran garuu ittiin dhiifnu jechuudha. Haalli sun dhalachuuf hin taa'u isa san dura haala kana furmaanni argame ammallee chaansiin ni jira karaa nagayaatii fi tasgabbii deebi'amee filmaanni nagayaa kun gaggeeffame filmaata kan gayaa kanaan ummanni haqaan sagalee kannee mootummaan isaan filatan biyya tana bulchuu irra jira. Isaa achi furmaanni jiru. Ka kana achitti deddeemu abbaan fedhe mootummaas ta'e ka fedhe kana alatti hin deema jennaan biyya tana diiguuf deema sun hundaafuu sirrii mitii kan jedhu jechuudha. Kan filannoo wajjin wal qabsiisee jiru isa kana filannoo deemtanii kan jiru asuma keessatti xumuree jechuudha. Waan boordii filannootti iyyata keenya galfachaa jirra. Hanga ammaatti immoo wanni bu'aa qabeessi deebisaan isaan harkan hin jiru jechuudha. Karuma hundaan arqallee wanni mul'achaa jiru kana. Ammallee boordii filannootiif wanni dhaamuu barbaannu nuti nu qofaa miti jaarmoonni hedduunis komii ni qabu komii kana dhiyeeffachaa jiran nuti immoo dhaabbataan komii keenya wal duraa duubaan galmeessinee itti dhiyeessaa jirra. Hanga ammaatti furmaanni gara isaaniitiin mul'atame mul'ataan hin jiru jechuudha. Kana jechuun ammallee itti fufnee isaanis beeksisa akka sirreessan akka boordii filannoo haqaa ka dhugaa ka hin baabsine ka hunda keenya akka ta'anii filmaata kanaan nagaan gaggeessanii biitituunis karaa nagaatti deebitu isaan irrattis dhiibbaa ni godhe jechuudha. Qaama dhimmi ilaalu biraa irrattis dhiibbaa ni godhe. Jaran dhaabni kun waan karaa isaatiin danda'amu itti fufee hojjechaa jira. Qaamni hundinuu gaafatama isaa yoo ba'e biitutu ni jijjiiramti. Isinilleen warri miidiyaa gaafatama keessan booda irra jira. Maal jechuun rakkoolee akkanaa oguu agartan hamma dandeessanitti qaamota rakkoo uuman kanarratti karaa keessanis dhiibbaa godhuu danda'uu qabdan. Paartiileen biyya tana keessa jiranis kan Oromoos ta'e kan biraatis dhimmi kun dhimma Oromoo qofaa miti. Dhimmi kun dhimma biyya kanaati. Yoo nageenyi jiraate biitti jiraatti. Kanaaf ummanni hundinuu waliin dhaabbannee biittituun karaan isiin deemtu kun sirrii ta'uu hubannee karaa kanarraa deebifnee biyya tana karaa nagaatti deebisuuf hundi tattaafachuu qaba. Kana keessatti irra caalaa immoo dhimmi kun dhimma Oromoo laalu waan ta'eef Oromoon callisee laaluun irra hin jiru. Afaan jarri kana beekuun dubbachuun uummata Oromoo irraa eegama kan jiru yaada qabna fayyaa ta'a. Wanti qotti sinii dabaleen sinii xumuranna waan lama kaasuu barbaada. Waa'een boordii filannoo fi waa'een mana murtii biyya kanaa nu yaaddessa. Manni murtii walabi hin jiru taanaan manni murtii walabummaa isaa eeggatee hin socho'u taanaan yoo haalli isa sochoosuu danda'u hin jiru ta'e hojii isaa dhiisee dhiibbaan godhu taanaan boordiin filannoo walabummaa isaa eeggatee gaafatama isaa bahatu hin jiru taanaan biyya kanatti nagaan dimokiraasiin bilisummaan uummataa ni dhufa jedhanii yaaduun rakkisaadha. Kanaaf waa'een boordii filannoo fi waa'een mana murtii biyya kanaa waa'een walabummaa isaanii waa'een gaafatama isaanii bahachuudhaaf gahaatti socho'aa jiraachuu dhabuu isaanii nu yaaddessaa. Isinis isaan gaafachuudha qabdan haala deemaa jiru kanarra dhaabbattanii maal godhaa jirtu jettanii jechaadha. Gaafatama isaanii qabaatan kamaayyan jechuu barbaadu kan lammataa jechuu kooti.
warra haala kana haala dheengaddan mudate isinii ibsine kana keessatti waan agarre irraa ka'e waan nan isinii jechuu barbaadu poolisoota dhufanii hidhatanii akkasitti nu weeraran sana keessa warri meeshaa warra aangoorra jiru ta'anii akka akkuma ittiin jedhame gochuudhaaf yookaan immoo ofiiyyuu jibba biraa qabaatanii nurratti miidhaa geessuuf yaadan akkuma jiran warri ogummaa isaaniitiif bitaman warri kabaja hojii isaanii kabaja ogummaa isaanii eeggatanii kabaja namummaa isaaniillee eeggatanii kabaja namummaa keenyaallee eeganii kabaja nuuf malu akka hogganoota dhaaba siyaasaa tokkotti kabaja nuuf malu warri nutti dhiyaachuu yaalan warri miidhaa nurra ga'eessaniif nu gaddan akka jiran isinii ibsuun barbaada isaaniif galata guddaa qabna isaan keessa qofa miti paartii biyya bulchuu keessa ni jiru sabboontonni namooti nagaatti amanan namooti walqixxummaa dimokiraasiitti warri amanan warri bilisummaa uummata kanaatti amanan warri karaa sirrii biyyi kun gara sirriitti akka deemtu warri barbaadan ni jiru waan ta'eef abdiin ni jira isaan akkasii waliin hojjenneetuma waan kana jijjiirra malee abdii kutannee akka 91 akka malee wanti jedhu hin jiru warri karaa sirriirra jiru jabaatee waliin yoo hojjete biyyi kun akkuma jaalladdiin jedhee gara sirriitti numa deemti jennee abdii qabna isa sanaaf hundumtuu gahee isaa baachuu qabaa jenna galatooma.